Keenya Mangashaa Daargee achumatti argamuudhaan ijaarsi daandii kana sa'aatii ammaa maal fakkaata hojiinsaa gara galgalaa'u maal fakkaata jechuudhaan odeeffannoo nu biraan gahuudhaaf tura irratti argama. Mangashamee iddoo sana waan jiru haala iddoo sana jiru mee nu biraan ga'e. Ayyee guddaa galatoomii egaa akkuma jalqabarra kaastee keessumaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti piroojektota gurguddoo yeroo ammaa kana hojjetamaa jiran keessaa daandiin ayyirteenaa yookaan mudaroodha haga walitti itti jiru isa tokkodha. Daandiin kunis egaa kanaan dura waggoota 3 fi isaa oli hojiin ijaarsa isaan eegalama jedhameetu kallattii garaagaraatiin hojiin kan eegalamee ture. Haa ta'uti garuu bara baajataa 2018 kana keessa immoo hojiin isaa bifa akkamiitiin eegaleetu jira maaltu hojjetamaa jira kan jedhu Addis Miidiyaa Neetwoork EMN Plus egaa bakka kanatti argamuutiin ji'a 3 dura keessumaa hawaasni maal jedhaa hojiin ijaarsa piroojeektii kanaa maal fakkaata kan jedhu bakka kanatti argameeti kan inni daawwatee ture. Jiraattonni magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishees egaa kan isaan kaasaa turan yeroo sana piroojeektiin kun waggoota dheeraa harkifatee rakkoo hawaasnagdee garaagaraatiif nu saaxilaa jira. Kanaaf mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee yoo hojjete rakkoo keenya nu furuu qaba. Kun yeroo gabaabaa keessatti akka raawwatudha kan isaan irra deddeebiin kaasaa turan. Nutis kana irra deddeebiin gabaasuun keenya kan yaadatamu. Haa ta'u baatii 3 booda piroojeektiin kun yeroo ammaa kana maalirra jira jechuun yeroo ammaa kana nutis ayyirteenaa haga walatteetti kan jiru daandii kana ilaaluu irratti galgala kana kan nuti argamnu. Yeroo ammaa kana hojiin ijaarsa daandii ji'oota 3 dura jalqabamee fi kan ammaa kun akkaataa fooyyee qabuutiin lafarratti hojiiwwan mul'achuu danda'an yeroo ammaa kana hojjetamaniiti kan isaan jiran. Akkuma beekamu bakka kanatti riqichoonni gurguddoon gara 4 ta'an kan argaman yeroo ta'u kun immoo hojii ijaarsaa keessatti danqaa yookaan immoo hojii guddaa akka ta'e beekamaadha. Haa ta'uti garuu yeroo ammaa kana riqichoonni kunillee akkaataa barbaadamaniin hedduun isaanii gara xumuraarra ga'anii hawaasaaf tajaajila akka kennaniif yeroo ammaa kana hojjetamaadha kan jiru. Kana qofa osoo hin taane hojiin asfaaltii uwwisuu yeroo ammaa kana bakkeewwan garaagaraatti kan inni eegalamee jiru. Kun immoo jiraattonni magaalaa Finfinnee keessumaa yookiin naannoo kanarra jiraatan yeroo ammaa kana yeroo gabaabaa keessatti tajaajila kanaan dura ittiin komataa turan harkifannaan piroojeektii kanaa kanaan dura isaan kaasaa turan yeroo gabaabaa keessatti deebii akka argatuuf kan namatti argisiisudha. Egaa bakka kanatti keessumaa kanneen piroojeektii kana hojjechaa jiranis arganneetu dubbisnee kan jirru. Kanaan dura hojiin kun harkifannaarra kan ture. Haa ta'uti garuu ji'oota 3 haala mijataa qabnutti fayyadamne tajaajila hawaasaaf akka gahutti yeroo ammaa kana kallattii garaagaraatiin halkanii fi guyyaa hojjechaa jirra. Yeroo jedhame keessattis xumuruudhaaf haga humna keenyaa tattaafachaa jirra. Kun immoo yeroo ammaa kana gara xumuraatti wantoonni dhufaa jiran namatti argisiisu. Daandiiwwan hojjetaman hedduun isaanii bal'inni isaanii kan kanaan duraarra dabaleetu waan jiruufi kun immoo jiraattonni naannoo kana jiran akkaataa isaan geejjibatti argachuu danda'anii fi yeroo muraasa keessatti illee gara tajaajila barbaadanitti akka dhufaniif xiyyeeffannootiin hojjechaa jirra. Hojiin ji'oottan 3 darban keessa hojjetaman keessumaa waggoottan 3 fi isaa ol komannaa uummataa kan ture sana akkaataa furuu danda'uun yeroo ammaa kana hojjetamaati kan jiru. Egaa jiraattonni ammas kan isaan kaasanii osoo ganni dhufin akkaataa jalqabame kanaan sochii ammarra jiru kanaan yoo hojjetamee xumurame rakkoon keenya yeroo gabaabaa keessatti furmaata argachuu danda'a. Kanaaf akkaataa amma qabame kanaan mootummaanis warreen piroojeektichaa hojjetanis xiyyeeffannoo olaanaadhaan itti fufuu qabu. Rakkoon jiraattota naannoo kanaa kanaan wal qabatees furamuu ni danda'a jennee abdiirraa qabnaadha kan isaan kaasanii jiran. Egaa yeroo ammaa kanas kallattii garaagaraatiin geejjibni akkuma isin argitan dudduuba kan isaan kallattii tokko qabatanii deeman illee jira. Kun immoo yaa'insa tiraafikaa irratti illee rakkoo waan qabuuf kanaaf furmaatanii ta'a. Mootummaanis haa ta'u warreen kana hojjetan xiyyeeffannoodhaan saffisaan akka nu goolaban kan isaan kaasanii jiran. Odeeffannoon na bira jiru kana kan inni fakkaatu galgala kanaaf. Hayyee riippoortara keenya Mangashaa Daargee kallattiidhaan argamuudhaan odeeffannoo bakka jirturraa waan nu biraan geesseef hedduu si galateeffannaa ulfaadhu nagaan buli.